Kanaaf kaayyoo keenya bira gahuudhaaf karoora keenya bira karoorsine bira gahuudhaaf abjoonne bira gahuudhaaf wantoota baay'eetu nu barbaachisa jechuudha. Obsi nu barbaachisa, qarshiin nu barbaachisa, gara jabinni nu barbaachisa, ogummaan nu barbaachisa, yaada sammuu baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Isaan kana yoo qabaanne caalatti immoo gara jabinaa fi obsa yoo qabaanne gara jabina isaanii yeroo isiniin jedhu akkuma amma isinii fudhadhe waan argine siliflifoo inni irraa kufna waan sanarra waan ta'e qormaata wayachitti argine gara sanatti gorree isa sirreessuudha inni isa kanarraa gufanna yeroo isa sirreessine immoo deebinu inni kun nurkaa bade jechuudha. Kanaaf obsi immoo sirriitti nama barbaachisa. Kisaraa tokko keessa galtaa lakki kun jettee haarte yeroo sanatti obsa hin qabaanne oliifte duubatti deebita jechuudha. Ammas waa biraa jalqabdee humna keetiin isaa ta'u ogummaa keetiin haa ta'u yaada sammuutiin qarshii keetiin haa ta'u hin jalqabda. Yeroo xinnoo ture yoo wanti susi qoree obsa yoo hin qabaanne yoo keessaa deebite hin qoramta jechuudha. Hin gufata. Tole har'aa waan tokko irratti walii galuu barbaanne yookiin waan tokko isiniif ibsu barbaadeen dhufe kaayyoo keenya yookiin karoora keenya akkamitti galmaan geenya isa jedhudha. Yaa dhalli namaa hin karoorsaa hin kaayyeessaa haa ta'u garuu galmaanoo akkamitti geenya. Kaayyoo jechuun karoora jechuun wantoota sana iddoo sana akka abjuu jedhamutti isa sana bira nan gaasa jedhamudha. Bara kanatti yeroo kanatti iddoo sana nan gaasa kanaan godhaasa jedhamudha. Garuu haa ta'u achi gahuudhaaf gidduu kana wantoota baay'eetu jira. Qormaata kan fakkaatan, gufuu kan fakkaatan, yaada adda addaa, gaafii adda addaa jira. Garuu akkamitti isaan kanarra tarkaanfannee isaan kana fuulduraa funaannee gufuu kana buqqifne kaayyoo sana yookiin waan hawwine waan karoorsine sana bira geenya isa jedhudha. Banagaraachin laayii nuti hin beeknu waa'ee kaayyoo akkamitti achi gahu kan jedhu hin jira. Garuu karoorri kaayyoon namaa akkaataan namaa yaadni namaa garaagari. Karaa nati yaaddee fi karaa namni biraa yaadee ittiin ga'ee garaagari. Karaa nati ittiin yaaddee karoorsitee sii ta'uu dide duubatti haftee fi karaa inni tokko immoo karoorsee garuu gufuu baay'ee qoraatti baay'ee yaada baay'ee yaaddoo baay'ee dukkana baay'ee ta'u qabu keessa darbe karaa biraati jechuudha. Kanaaf yaada garaagaraa walirraa fudhachuun bareeda. Caalatti immoo yeroo kana qormaanni baay'ata iddoo ta'een gahaa jettee yoo hawwite yoo karoorsite caalatti immoo ijoolleen biyya ormaa jirru baay'een keenya jiraannee deebines jirrus wanta baay'ee hawwina wanta baay'ee karoorsina hawwii baay'ee qabna garuu baay'een keenya biran keenye aadaa hafuuti ammoo kana bira osoo akkamitti bira gahuu dandeenya isa jedhudha. Namni tokko bara dhuftutti waggaa lamaan kanatti sadan kanatti kanan godha yeroon kana godhe immoo hojii kanan hojjedha yeroon hojii kana hojjedhe immoo waggaa tokko toolisa hojjedhu immoo karaa tokko wanta tokkoon godha yookiin immoo barumsa bara dhuftu barumsa kana 12 yookiin yuunivarsiitiin baradhaa garuu immoo no saatiin raafee waan akkasitti miti karoora jechuun sana. Isa hojjetaa isa birrii qabu yoo ta'e immoo barana hojii investii kana yoo barana investerii kana akkanatti hojjedhe lammaffaa sadaffaa akkamittiin itti fufaa akkasitti birrii kana immoo akkasitti hin argadhaa humna kana immoo akkasitti itti fayyadamaadha. Ijoolleen caalatti ijoolleen baay'een keenya yookiin namoonni baay'een hawwii humna otoo qabanu yaada otoo qabanu wanta afur keessaa tokko yoo jira irratti duubatti nafu dhugaadha namaan bisas. Fakkeenya humnan ittiin hojjedhu nan qaba yaada akkaataa ittiin hojjetan nan beeka siistama isaa nan beeka garuu qarshii yoo hin qabaanne homaa gochuu hin dandeessu. Ishi immoo qarshii qabaatte akkaataa itti hojjetan yoo wallaalte karoora isaa amma akkamitti akka hojjetan yoo wallaalte innis rakkisa beekumsa isaa yoo hin qabaanne jechuudha. Kanaaf waa karoorsuun gaariidha nama kan karoorsu waa yaaduun gaariidha waa abjootuun gaariidha dirqama nama waan taateef waan gaarii hawwuu qabda waan gaarii yaaduu qabda jireenya kee keessatti jireenya namootaa keessatti biyya kee keessatti iddoo jirtutti jechuudha. Garuu
itoon gahin hafna baay'een keenya maaliif ilaasa jedhuun amman beeku isiniif deebisa. Tokko wanta karoorsine sana ogummaa isaan qabnu iddoo sana ga'uudhaayyuu. Lama gara laafumna sa'an beektu otoo waan sana kattanu waan sanan godhatanii too kattanu asii yoo waan biraa dhufe gara sanatti jigdu gara laafinaa jechuudha hin dandeessan jechuun bakka waan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf isinii kaasamee anuma yookiin isin ijoollee biyyaan baa jirtaniin isinitti yeroo biyyaa baanu bargeet akka biyya ormaa sun ilaalu nyaata dhugaatii uffannaa dhabnee miti yaa'u baay'ee qabaannes miti somnu soorummaa qabaannes miti biyya keenya yeroo baanu. Haa ta'u garuu akka jarrachitti nu ilaalanis miti innaa ta'u garuu yeroo baanu gaafa baanu kaayyoo qabna karoora qabna waggaa 4 yoon hojjedhe waggaa tokkotti maatii koo gargaareetti wanta ta'e cufee wacii isaan ofirraa qaban cufee isaan liqeeffadhee bahee minaa mana jedhama. Ishii sadii sana qabadheen galeetti wanta hojjedha jedhama. Inni kaan immoo baay'een namaa immoo waggaa 6 hojjedheen lamattiin hojjedha kan waggaa 3 mana bitadha ishii tokkootiin waan arga cufaa kan maatii koo kan maalii jedha. Kuni hundi jiru na waggaa 6 fixe. Isa kanaadha maaliif isiniin kan jechuu barbaade. Kuni waggaa 6 hojjette birrii amma sana akka karoorsite asii baatee miti. Fakkeenya waggaa hojjette wacii jiru cuftii ishiin cufnaa hin ergamaa hin bitamaa wanti hundi miti. Amma sisittaanu asii waanuma haaraatu isinitti himama inuma ergitu. Yookiin tasa maatii dhukkubuu argitu yookiin tasa waan balaa addaatii waa ta'u argitu yookiin baroonni silaa rakkisaadha namni seeraan ala hidhame birrii kanfaltee baasuutu jira. Waggaa 2-3 lakkoofsisiifta. Xinnoo turte immoo yookiin abbaa kee haadha kee dhukkuba ammas in ergita yookiin immoo gidduudhaan bakka kalee namni nama gaarii obboleessa koo obboleettii kootii jedhe lafaa ka'ee waan ta'e waan rakkinaa yoo sitti odeesse hin jechuun dandeessu in ergita. Waggoonni deeman jechuudha. Kanati qabdu waggaa 6 keessaa yoo naka waggaa 3 kan waggaa 2 birrichi jiru hin galta. Maaliin hojjetame egaa? Kan waggaa 3tiin mana bitame jennee karoorsine kan waggaa 2tiin hojiin jalqabattee karoorsite kan waggaa 1 wacii maatii gargaaru yoona jennee miti amma garuu hin jiru kun hundi. Kuni hundi maaliif ree sababni kun gara jabina dhabuusa jedhama. Gara jabina ammannaa isaan kanan ta'e maaloo bulitti kotsiif hin deebisa yeroo sanatti maal jabbirees keessa taasa hin ergita. Bakka maanni jette yeroo isaan dhukkubsatan wuy jette hin ergita. Otoo abboo dhiisin fayyoo abboo kan qabaniin akkuma kaleessatti akka mamanii atis akkuma kalee jiraatutti jiraadhu ani jette gixxum nama jedhu wayii taate birriin kee walumaa ta'a achi abboo jedhetteetuma ofirraa deebistaa asiinuma ta'a wanta karoorsite sana in hojjettaa xiqqatu jechuudha. Inni tokkoffaan hin akkas nu godhu gara jabina dhabuudha. Yeroo baay'ee immoo ijoolleen biyyaa baanee gara jabina hin qabu. Abadan fakkeenya ofii koon isinii kaasa waggaa 5 taa'ee waaniin akkasii naa ta'u obboleettii kooshii sanaa kana godhi jedheen ala yoon haadha abbaan qabu isaanii gaabii biti hin jenne isaanii horii biti hin jenne isaan abbaa hoo sangaa hin jenne obbolaan kooti isaanumas kan duubatti na harkise jechuudha. Fakkeenyaagaan yeroo sana birriin hin jira jedheen taa'e orma fagoo miti kan narraa nyaate yeroo sana achi yeroo hin jiru maalan yaade lafa galeen ofiifaan bitadhee yaade yeroo maddeedhaa fi yeroo sana lafa naa barbaadannaa widdiidhaas ilaaltee mee minamna naan jedhanii ishi jedhee dhiise. Achi yeroon taa'ee birriin koo jira garuu naan jedhan waan jedhaniif waan baay'een karoorsee maddeedhumaan yeroo sana lafti 60,000 dhugaa waqala kaarii 300 gadi bitattu dhiyeessumaa ta'u alanganaadha 80,000 lafa duwwaa bitamaa yeroo sana finfinnee qarqara jechuudha. So nan dhufe yeroo dhufu akka tasaa
jechuun hin jira'een dhufe gaafachaas ture hin jira'an. So inni nani karoorsa muluun akkuma yaadduma sanatti hafe imnatiidha tokko kan isin kuffisu nama hamanuu waa tokko nama bira keewwattanii jechuudha. Nama amanuudha gara jabina dhabuudha jechuudha. So gara jabina isa jedhuufan kaasaa nama tokkoffaa kan inni kan koosnii kaase. Na nan dhufee waan baay'een qorame dhugaan isiniin jedha. Nama faanas waliin dhabe nama baay'ee faana wal dhabe yeroo sana ofii koofuu waan baay'een ta'e nan qorame waan baay'een gufadhe daandii duraan karoorfadhe irraa waan waliin fakkaanne irraanin isaan duraan akkanatti jiruun akkana garagalee jechuudha. Walumaa galatti maaliif duraan hin deebi'u biyya namaa jedheen dhufee nan hojjedha jedheen dhufee lafan ittiin bitadha jedheen dhufe yeroo nuuf kun hundi hin jiru maaliin garamiin goraree ganan dandee biraa qabadha jechuudha. Maaliin yaadee turee bulee ergaan birri ishee jirtus muluu fiixee deebi'uun yaade jechuudha. Ilaalaa. Eshi barumsa kan argadhe miti birrii dhabee amaneetti dhiisee deemee dhabee waan bitanne waan horaanne waan godhanne ittiin boqanne miti dhabee fixe. Eshi nan deebi'e. Ergan deebi'e immoo nan amanee akkaawuntii kan koo baafadheen deeme garuu lafa binna waan jedhaniif hin amanee ammas obboleetti koshii tokkorra godhe. Yeroon kan ishirra godhu immoo በቃ በርግጥ አበደን እሺን ነመከነ ጥቁስ ምት ጀእያሪ በቃ የሆነ ማሊፍ ከሌና ላልተን በቃ ከከሌት ይላልት ለካዳ ነምናሎ ተሰዓቲ ደቂቃ ቅልን ሰፋና ደማጅራ ቤ እብነቲ ኮቲ አይሽንኩን በቃ ዮኪን ገዲቡ ኢንሳ ሰርጊቴ ወልካ ኢንሳ ሰርጊቴ ሽንኩን አይ የዴን ሽረት ተርገጋላ ይላፈው ዮቢታ ሜድርቀም አካውንቲ ቆራባሱን እንደንደአም አማነኒ ጋፊን ገሉት namane isan achi kaa'u malee isan kalee arge laal waan na godhan arge waan hin ta'e asi kiiloo meeqanan dhufe kiiloo 49 moo waan ta'e nan deeme dhugaa waaqayyooti. Bakka yaannum na olnati ta'e sammuu koo dhabee oolee jechuudha. Innaa amma surumaayyuu natti caaleen of gate. Yeroo isaan waan ta'e jedhan sirrif na godhata garaan dhugaan isiniin jedha of gugurdisuuf miti jechuudha. Yeroo isaan bilbilanii waan ta'edhaan immoo isa yaadaa goroggoraa qonoqonaa buleen baqa jechaa buleen immoo kana godhaadha amma bilbilee. Ammas immoo torba jedhaa yookiin wayin bilbila inni jedhu waan haaraa natti ishii immoo gonogoneen akkamitti ta'e maal godhu maalaan godhu san jedhu yaadan immoo ammas ahaa. Ilala. Otas keessa lakki kalee nama hamaniin kalees ibnati dhanti kenneen kalee na guddisa namni kun jedhee na qaba jedhee hunduma caala filadheen isatti amanee dhiisee garuu na gufachiisee na kuffisee waan baay'ee koorraa na deebisee har abbaan fe'e mana fuulduratti hin duune ta'uu jedhame hin dandeessa duuba. Mulumaan itti of amanee mulumaan dhiisee ammas deebi'anii. Guyyaan baafachuutti dhugaa waaqayyoo isiniin jedha birri kun. Hundumaan beeku anaaf inuma jiran kennan bilbila birri kun tuqina yeroo hin jedhe wanti tokko tuqamnu yoo tuqame illee wanti deebifnu hin jiru. Tuqaniiti lakki. Annaa ammas achitti lakkinaan jechaa tura waan ta'eef yeroon dhufu mistira buukirraan arga maalan arga utuu natti himanii maalin arga buukitu natti hima mistira hundumaa seenaa hundumaa waa'ee hundumaa kan na barsiisu isa. Na ammas akkas fakkeenya lammata qoran ammas otoo waan hin deebi'e ammas sadaffaa akkasuma ta'a jechuudha. Gara jabina dhabiinsi iddoo keessan irraa gadi sin buusa iddoo keessan irraa sin shololaachisa. Yoo har'a shololaattan immoo homtu deebisee iddoo sana sin hin kaa'u. Itu yoo fe'es gadi sin buusa malee. Annamni waggaa 8 hojjetee barkeet yoona waan ijatti mul'atu namatti tolu tokko hojjechuun qaba ture. Garuu natti daddarba waan ta'eef eessaare fakkeenyaa mee
baalaan waan tokko irraa cabse tokkos dhufeetu immoo cabse itti dabalaa deema baalli sun waan tokko mee waan sadii qabu wayoo dhaxxee ani tokko cabse tokkos dhufe tokko cabse eessaa fidee sadii ta'aree irrachaa deema malee. Kanaaf sanuu caalatti ijoolleen ala baane yaw gara jabina waan hin qabneef kaayyoo keenya karoora keenya irraa nu deebisa isaadhaan tokkoffaan jechuudha. Lammaffaan immoo birrii qabaannee waan ittiin hojjennu qabaannee humna qabaannee ogummaansaa akkamittiin hojjedhaasa jedha. Nama fakkeenya wanta baay'een hojjechuu mala. Gen gatii qarshinna irrateeti kan inni ta'a. Waan birraa na irratee miti. Waan yaade sana hojjechuudhaaf jechuudha. እና isa kaan immoo ogummaa isaa waan hin qabneef itti galee qormaata ta'a malee nu hojjedhu jechuudha. Isa kaan immoo qarshiitu rakkisa jechuudha. Kaayyoo isaarraa deebisa jechuudha. Maaliif namni tokko yoo ogummaattiin anammaa ogummaan dallaalu waan mafee kan mafee haa ta'u dallaalu qabaadhe garuu qarshii ittiin hin qabaanne ogummaa koo sana baadheetumaan baroota lakkaa jechuudha. Amma daandiin banamutti. Garuu immoo siistama sammuu hiikkachuu yoo qabaanne birriin sun karaa kamiin akka dhufu. Wanta qabnu amma fakkeenyaan anamma fakkeenya iddoo lama iddoo tokko yoo mana kaartaa qabu qabaadhe gin birrii kashoo Afrikaan qabu. Hojii gin nan qaba ogummaa hojii hojjechuu. Maal gochuun qabame anam? Dirqama ol fuudhee lafa sana gurguruudha moo siistama biraatu jira moo mee maal gochuu qabu? Fakkeenya kaartaa qabataanan keessatanii kaartaa fakkeenya manni keessan 100 baase 200 liqeeffachuu dandeessu jechuudha. Liqeeffatanii 200 ogummaa hojii sana qabdu waan taatafnu hojjettanii alaatu birri nama sanaa deebisanii kaartaa keessan deebifatu hojii jalqabdan uummattan hojiin keessan achuma isinii fufee jechuudha. Enna kana baay'ee dheerachuu danda'a yaanni isaallee silaa garuu baay'eedha karaa baay'eedhaan ilaaluu dandeenya. Iddoo kaanitti immoo qormaanni baay'een jechuun karaa fayyaa ta'uu karaa baay'eetiin qormaanni dhufa. Carraa namni tokko hojjetu carraa siin jenna yeroo utuma hojjetanuu kan namni tokko hin kassara beektanii hojii hojjetu sana bu'aan qabu wacii malee jechuudha. Inni obsa immoo barbaachisa. Obsa qabaachuu qabda kaayyoo karoorsite bira ga'uudhaaf. Karoora karoorsite sana bira gahu obsa yoo hin qabanne dafteera. Otoo hojjettu waciidhuma bicha yoo sirka ta'e kun na didettee hin cufta itti galtee balleessite. Ammas kan biraa jalqabdu obsa hin qabdu jettee hin cufta kisaaraadha jechuudha. Obsiinsa isa guddaadha jechuudha. Kanaaf kaayyoo keenya bira gahuudhaaf karoora keenya bira karoorsine bira gahuudhaaf abjoonne bira gahuudhaaf wantoota baay'eetu nu barbaachisa jechuudha. Obsi nu barbaachisa, qarshiin nu barbaachisa, gara jabinni nu barbaachisa, ogummaan nu barbaachisa, yaada sammuu baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Isaan kana yoo qabaanne caalatti immoo gara jabinaa fi obsa yoo qabaanne gara jabina isaan yeroo isiniin jedhu akkuma amma isinii fudhadhe waan argine siliflifoo inni irraa kufna waan sanarra waan ta'e qormaata wayyachitti argine gara sanatti gorreessa sirreessuudha inni isa kanarraa gufanna. Yeroo isa sirreessine immoo deemnu inni kun nurkaa bade jechuudha. Kanaaf obsi immoo sirriitti nama barbaachisa. Kisaraa tokko keessa galtaa lakki kun jettee haarte yeroo sanatti obsa hin qabaanne yoo dhiifte duubatti deebita jechuudha. Ammas waa biraa jalqabdee humna keetiin isaa ta'u ogummaa keetiin haa ta'u yaada sammuutiin qarshii keetiin haa ta'u hin jalqabda. Yeroo xinnoo ture yoo wanti susi qoree obsa yoo hin qabaanne yoo keessaa deebite hin qoramta jechuudha. Hin gufatta keessaa deebita duubatti iddoo kaayyoo keetii deemuu tarkaanfachuu hin dandeessu jechuudha. Gidduu kana immoo wanta baay'eetu jira. Qormaanni gufuun yaadni namaa ilaalchi namaa haalonni qilleensi naannoo ati jirtu kaayyoo keerra yoo si deebisa garuu isaan kana obsitee caaltee mul'atte gara jabaatte iddoo kee ga'uu hin dandeessa jechuudha. Hundi keessan waan dhaggeeffattaniif galatooma. Chaanaala koo warri subscribe godhaa maatii koo ta'a. Viidiyoon isinitti tole like share gochuun dagatinaan isiniin jedha. Bye bye.